Oh my God. Matara na ba yan? Jalo na biti. Matara si ba? Ito yan biti. Gibira na. Jalo na matara na ba? Taxi na. Taxi miti. Hello. Yes. 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 No. No. Yes. No me. Yes. Yes. भाई से जाए बमार Yes, no. Maal nama kana maal? एम्बासी में मेरे का तिना बिल्बिलानी हाल के लिए जा कमी ना रही ना गाफतन अनिमो हिंकिले सा इर्रो बसी यो अम्म अदुबारत अम्म मोरोबा खनाफियू गुबता मरका उबता थरगा तीन जले अनिमो Barat yeroon jedhu dogoggoraan asin. Kana gabaabsanii maa jedhu fire is hot, people hot, not see. Ubataa marqaa ubataa dargasuma jedhamu keessa. kasi Baradhaa. Yukaan tiaan waan itti mudbaasii dha. Waa'ee jaalala daawwan kana waan tokko naa godhi malee jireenyi koo harkatti toora nan mure. Aida mataasaa halkan guutuu namni waa'ee nama tokko hamtuu harka halkan guutuu. Ila harka irra kaatee deema isaanii hojii. Ila akkasitti harka irra kaatee utuma deemaa jiru. Gidduutti I have a dream Martin Luther King drink. Maal jechuudha? Abjuun bara beelaa buddee buddee buddee. Isa kanaaf meetu kufinatti matu haa ta'e duudina. Anoo wajjiniin deemna ture. Harka akkasitti irra kaa'ee si jaalladhan jedhe. Si jaalladhan jedhe. Daanaawitiidha. Daanaawiti daanii dheewwaama. Utuma akkasitti harka irra kaa'ee deemu namticha manaa gadi ga'u tokko kootuuti. Bobaama gojala koradhu makiinaa keessatti. Fudhatee yookiin? Biraana feenaan immoo waa'ee fiigichaa dhugaa abattaa? Ilaa duukaan ka'e qaba. Konkolaatichi ammoo kan irra fiiga. Duukaan ka'e lammaffaa irra jira jechuudha. Fayyisaa leellisaa naan jedhe ilaa duukaan ka'e qaba. Duukaan ka'e. Waaman akkas naan ta'u. Anas biraa deemee areen jedhe Oromoo waan kana gadhiisaa. Duukaan ka'e akkas gaafa fiigu. Maaloo danuu? Tiraafikii seenaati qaba. Maal jechuun isaaniiti maali? Amma eeyyamame ol fiigaa argaa. Maali godhaniyan? Konkolaachisaadha maali mareesti fakkaata? Dhibba lama daban tanaan hin jedhu. Wanti nyaataan jedhe. Dhibba shan fuudhee harka isaa keessa kaa'ee darbeessa. Fiigee yookaan? Waan fiigan. Fiigeen naatu suma ilaaluu lafa inni dalagaa. Fudhatee yookiin? Daanaawwitiin kun fudhatee sofu. Achi booddee as ilaalee namni jiru qofaa kun fiigaa reedeen ribaa ka'e. Baay'ee asirra deemaa. Gabaabumatti gaafate maal jedhama? Baruu gadi gara fuulduraatti sammas. Lost is losting every lost dead losting. Maal jechuudha? Achi buutee ishee dhabame akkamiin nama gargaara jechuudha. Ataan garuu akkamitti garaa kutattee bira haftati. Kan kennu duukama itti maaliif irraa kaata duwwaadhaan? Beera deemee rafeen duukaa deema gaa'eessa. Itti fufu akkasitti gaariidha. Learning is burning jedhu barachuun baay'ee gaariidha. Barbaachisaa. Jaalleewwan. Akkamni dhuguma nagaadhaati. Jirtu waan inni marifachiisaa ittiin barbaadaniif. Anatu mee ka'ee fuudhaan jedhanii tokko warra walaleessuu kana. Ka'ee fuudhaan. Akka alataa ba'a. Eenyuu gadi. Who minus who? Sagaleechuu barbaade. Namni amma inni guddaan mucaa godhatee fuudhu moo? Erga fuudhee mucaa godhatu moo? Moo wal fuudhaa mucaa godhatu moo? Amma lafa ijaa qabu isaaniitti galaa. Baay'ee gaarii.
yaadni kee gaariidha. Garuu barumsi gaasitti nama barbaachisa. Ati no mind sammuu dhabdeeti. Doofaadhaani malee amma utuu baachaan jedhee laagaadhaan jira. Jaallachuu mucaa godhachuu keessa dhufaa akka baasne gaarii qaba akka yaadaatti ta'eera jaalleen gosa sii kaaseera wanti gurgutoora qaba inni tokko gareedhaa gara gootiitti dhabu inni tokko aanaatti tuunu yaadamu gara gootiitti dhabu cuunfamee caasaan godaatee amma gubbaatti jiru maal fakkaata waan jedhamu cuunfamee inni ijoon isaa qotti darbu. Egaa aanaati baanaan kallattii numaan federaalonni naatu waan sanii lixamu maal fuutas nama federaalaa maal qabdaafama kanaa maal hojjechuu kibbitte maal dhaggeeffachuu danda'u namni goda sanaa jalqabee goda gootiidhaan jalqabee federaalaa tokkicha kana biratti mana hidhaa nama dubbisuu dhaabee yoo qofa. Akka yaadaatti akka gorsaatti so'ana siin jedhu wanti hundi toora qaba. Toora qabaa, caasaan hin ba'aa, itti adeemamaa, adeemsisaan itti hojjetamaa, qaamoleen irratti ilaalamaa, kana wanti guddaan. Amma waan barbaadu kana dhugaatitti naannoo kan naannoo mana isaaniis. Naannoon mana isaanii asii akkuma baate akkas gara bitaatti rogoortu koobilistoonni caccabaa tokko jira. Isa gaafa dabartu gara bakka mirgaarra mana wayii jira keessaan walitti rukutu. Mana walga'ii gandaa keessatti gaggeeffamu. Achi gaafa dabartu dargaggoota baay'eetu dhaabatee haasa'a. Warra gurmaanii hojii dhabanidha. Yeroo isaan bukkee akkas dabartu immoo mucaa tokkotu qofaa mataa gurmaa'ee hojjetu. Isa bukkee akkas dabartu gamatti gaafa laattu istaadiyeemii ijaarsisaa jalqabee karaa isa akkas bukkee gaafa dabartu mana obboleessa isheetii jira ishee gaafadhee isinitti himu. Nama hundaa keessaa akkas godhu mucaa kana waan addaa faayidaa addaa fudhatu gotti jira. Ilaaltota fakkeenyaaf faayidaan addaa fudhatu maali? Faayidaa addaa? Baay'inaan immoo. Faayidaa addaa jechuun hin beeku kun yeroo gubbaadha. Utuma jedhanii na deemisi. Maal seete akka kee baay'ee haasa'uu hin danda'u. Beekumsatu na hordofaa. Saayikoloojii, filoosofiloojii garaagaraadhaan inni keessa argamee jira. Gaafa afaan bananii sammuun duraa ta'utu argame filoosofiloonni. Kan jedhu hubannaa godhadhu haa ta'u use not different important use jedhu warri adii maal jechuudha ishee kan kee godhadhu malee faayidaa addaa irraa hin barbaadini. Waan guddaa kaase jaalleen Daniel asii waan guddaa kaasaniiru amma yeroo ishee dhufte maal gochuu qoti qabdu sitti. Isa qofadha arra dabartee naan harkaa baati. Waan ishee duukaa jira nama salphaa sitti fakkaata. Salphaa. Wanti guddaan maalidha? Ijaarsa mana keessa jirudha. Caasaa samaa fakkaata waan ta'eef. Isin gidduu walitti dhufeenya keessan gidduu bifa keessa saafummaa fi malaamaltummaa dhabbiisa ta'e godaataa samma gubbaatti caasaan jiru hundeeffamni isaa maal fakkaata? Walitti dhufeenya keessan kan siistamiin baachuu danda'u hundeeffameera. Gara fuulduraatiinsa keessan keessatti immoo gamaagamni jiru maal fakkaata? Ijaarsa dandeettii cimsuudhaaf leenjiiwwan garaagaraa fudhataman irratti maal fakkaata? Ijoollee godhattan bara baay'ataa ilaaltanii bara baay'ataa sirriitti ijoollee ola godhanna waan jedhu gadi fageenya. Amma gaafa shakatti waan ati dubbachuu qabdu waan ati akeekkachiisuu qabdu saganata. Maal fakkaata? Ilaalchi maal fakkaata? Ijoollee godhachuu irratti ilaalchi qabdu maal fakkaata? Gara fuulduraatti garamitti deemti? Fuuldura moo dudduuba?
caasaawwan ba'anii jiran kanarra ol baatee gadi bu'uudhaaf ilaalchisee warroota wanta kana diiguudhaaf dhufan irratti ilaalcha maal fakkaata waan jiru gaafachuu sirrii kan nuti guddaa jaalleen qoos waan itti dabalan yoo qabaate knowledge is different. Barumsa dhabuun nama miidha jechuudha. Dhiifama yeroo kana irra deebi'u waa'ee keessattuu garaagara. Yeroo qomaataadhaan haa ta'u haadhoftu gaariidha. Garuu waa'ee jaalalaa tokkoffaa waaw amazing jechoota jedhan fayyadamu. Hin kolfitamu. Hin kolfitamu. Jaalalli oksijiiniidhaan gadi fudhatamu. Kaarboon daayoksaayidiidhaan hamba. Yeroo isheetti naa tokko. Kanaaf love is love she love loving. Tur beete kiisaa gale. Wuy! Daanaa mitiira. Dubbisa naa jiru. Tur. Ingiliffaan naa barreessiti. Maadhaa? Call me back in a gite. Manjira, naanna bakara jiru. Call me back to my children with the food. Man, see the dinner? Untuk kerjanya nanti roti. Yang kita sistemnya terus aneh itu. Dalamit. Ini jaalle keenya isaan lama. Kawan bersistem Pak, jaalle aram itu bagaimana itu? Wanta walitti qabnee hundumti keenya beekna. Walgahii keenya guyyaarraa akka armaan gaditti dhiyaata. Keessummoonni iddoo qabateedha qabataniiru. Haasaan isaatu godhamaadha inni godhanaan godhama. Abbootiin dhimma isaanii itti dhufeedha isuma turbaa. Gaaffilee mana keessaa ta'an yoo jiraatan keessumsiifamuudha. Anatu keessummeessa jaalleen koos jira. Gara dhumaa irratti muudamatu gaggeeffamaadha. Muudama abbaa manaa fi haadha manaa asumatti gaggeessina. Haasaan cufiinsaas hin godhama. Kanuma walgeedha gaafa baanu immoo kun wal geessanii wal nyaachuu dandeessu. Gara dhuma keetitti darbina. Jaalleen koo kaasaniiru. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee si jaalladha. Bu'uuraalee misoomaatti barbaadu siifnee. Jaalala siyaasa sabummaadhaan bilisa ta'e filachuudhaaf caasaa nanaafatti qabu walitti hidhatee ijoolleewwan dhufan koroonuun baachuu danda'u. Akkuma namatti nama taane injiitii namaa guddachuu akka danda'u. Ijoolleen keenyas injiitii nama namaa akka ishee dhalattu yaada guddaan qaba. Jaalalli oksijiinii. Gadi baafama. Hin nyaatama. Ol galfama. Jaalalli oksijiinii ol galfama. Anaafatti gala waan baay'ee ol galchinu. Waan baay'ee deemsanii gabbaadhu sin jiraata. Mana bajataa dhufuuf jechuudha. Kanaafiyyuu jaalalli siif qabu. Baay'ee guddaadha, baay'ee hammataadha. Jaalalli akkuma jaalleen koo kaasanii tola waltummaa wajjin wal fakkeessa. Kanaafiyyuu bara bajataa dhufutti ijoollee lamaan tokko miseensa keenyatti dabalanii jaalladha. Isa kaan immoo galgaluma caffee keenya irratti taasifama. Kanumatti guddaa. Jaalleewwan dhaga'amu kaasaniiru. Kana irratti waan jirtu yoo qabaatti anis dhimmichis kallattii si ilaallata waan ta'eef waan jirtu yoo qabaatti danaa'itti. Maqaan koo Danaayiti. Garuu naannoo keessatti dhaladhee guddadhee iddoo kana waan ta'eef Danaayit naan jedhan afaanumatu bareednaan. Maqaan koo Dinsariidha.
Barbaadotaa kana keessatti injifannoo jiru lukaan kana barbaadu. Tolee, isin gara kootii gammadeera. Haasaan keessan haaraa ta'uyyuu, haasaan kee haaraa naaf ta'uyyuu ta'uu walii gala. Si wajjin ta'us baay'een barbaada, sin jaalladha. Gammadeera. Kunduraa gadi fageenyaan caasaa irratti hojjetu. Akkamittiin itti adeemne waan jedhu milkaa'ina kan waa'ee kana irratti waan tokko jaallee yoo qabaatan yoo qabdan kallattiinumaan gara muudamaatti seena. Yaada qabu gammadeera baay'ee aappii again again aappii baay'ee gammadeera. Keessumattiyyuu isheen Desiree jette maqaan ishee baay'ee tattaafate strong kan kee godhachuu fi abduu keessaa ta'uun kenna hafe ture. Yeroo ammaa geetaatetti kanaaf baay'ee gammadeera. Aappii very aappii. Egaa kallattiinumaan gara muudamaatti argina. Waanan jedhu dhumarratti itti walii galuu kee akka kaastee mirkaneessita. Hojimaata mana keessan keessatti gaggeeffamu adda durummaadhaan gita hojii abbaa manummaa irratti caasaalee ba'an gubbaa amma goodaatti jiran hundumaa mirkaneessuudha. Ishees bifa bu'uuraalee misoomaa isheen barbaaddu hundumaa arguutan sababiin isaa bashannanuu ta'uu danda'a, wal-dhugachuu ta'uu danda'a, mana keessa akka garaagaraatti jiraachuu ta'uu danda'a. Bu'uuraalee kana hundumaa guutuudhaan amma amanamummaadhaan ishee wajjin jiraachuudhaaf. Miseen kana? Naseen. Tole, egaa yoo isheen barbaaddu ta'es bifa nagaaf tasgabbii qabuun aangoo abbaa manummaa kana irraa hin guuta. Danfoo. Isheenis yoo waan dubbadhu kanaa yoo itti walii galtee akkuma isaanii gita hojii haadha manummaa irratti mana keessatti wantoota sirraa barbaadan hundumaa guutuudhaan mirga kee falmachuudhaan abbaa manaa kun yeroo si barbaachisutti naaf ta'a. Yoo si barbaachisu abbaa barbaadde filachuudhaan fedha keetii kun egaa kan hojjechuun irraa kan After gabaabatti maal jedhu warri adii sometimes and anyways is naked. Maal jechuudha garraamii ta'a akka bifaas battee ta'a. Snake isheen jirtu baay'ee natti tolti. Snake hattee ta'a kan gogora dheerette akka barbaadde hin deemu. Snake. Dhugaa jechuun baay'ee natti tole dhugaa kun kennaa si qabu dhuunfaa irratti. Egaa kennaa guddaan anaaf kennaa guddaadha waan jedhu waan si kennu jedhu kun anaaf qabeenyaa guddaadha. Ajandaa kana argita. Ajandaa kana jalqaba erga jedhamaa yeroo hin deebiin bitatu. Waggaa 5 gootiin baadha. Waan hundumaatu jira. Karoorri waggaa 5 sirra. Yoo isin taate itti fayyadamtee itti fufte. Yoo isin ta'u ta'e jijjiirtee kan mataa keetii irra kaa'atta. Ajandaa kana erga Reading is not read. Reading not read people read. Warri adii maal jechuudha namni dubbinne doofaadha jechuudha. Reading. Reading read. Dubbisa ammas eenyu ajandaa kana isinii kenneeraanis kennaan qaba. Dubbisuun gaarii anaaf dinfirii jedha kitaaba kun. Baay'ee jaalladha kitaaba kana kitaaba sosamaati. Kanaaf iyyuu anis kennaa godhee kana isinii kennaa read. Reading is not reading. Isheen kennaa. Tole. Galatoomaa uffata xumuree yoo Baay'ee isin galateeffannaa.
ajandaa fi waggaa 25 guutuu waan barbaadan itti barreessitanii haaraa godhee tokko baasee waan haaraa irratti barreessuuf yaada guddaan qaba. Kanaafiyyuu kennaa keessan itti uffadhu amma ammaatti waan kana irratti waan barreessitaniif waan isin hojjettan garuu baay'ee natti hin tolu. Kanaafiyyuu bifa haaraadhaanii sirreessee bifa ta'utti sirreessee nan hojjedha. Isinis kitaaba nu laattaniif baay'ee galatoomaa jedha. Isinii oduma keessan odeessuu itti fufaa. Isinii haasa'uu itti fufaa. Sa'aatiin deemaa rajaa ta'ee fi anaaf isheen karoora bara bajjataa dhufu.